Buziyyeen sababa Abiraamiitiin baay'ee akka gadditeedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jecha. Egaa buziyyeen kaleessaa gara mana Abiraam dhaqxee Abiraamis ishii faana bahuu akka didee argitaniitu jirtu jechuudha. Namoonni baay'een illee gara seeraa deemtee poolisii qabattee achi baasuu qabdii jedhamee dubbatamaa akka ture jechuudha. Egaa afuurra jechuun baay'ee ulfaata sinin jedhee jira. Ishiin illee dubbattee turte jechuudha. Hillolaa immormaa waan baay'eedha jechuudha. Egaa kun ifaan ifaadha wanta ta'eef Abiraam nagaadha jedhamee jireenya jiraachaa jira jedhamee isa dubbatamu miti jechuudha. Isa dhugaati gaashinis dhufteetu jirti haala kanadhaan jechuudha. Baay'ee akka gadditee fi baay'ee lapheeshaa akka cabee dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisti jechuudha. Gaa'ela yoo ta'e haala kanadhaan miti. Gaa'ela jechuun jaalalaanidha. Ruuttaanii xiiqii qabatte maleedha isaan barbaadde miti. Abbaa mucaa kootiitti osoo jetteetti ta'ee jaalalatti agarsiisuu qabdi turte. Abiraamis immoo nama akkanaa miti. Abiraamin dubbata yoonii haasawaa akkamittiidhaanii nama nagaadha wanta irra jiru sanatti irraa ba'e kan jechaa jirtanii omtuu yoo irra hin turre ishiin ermee lafaana xiiqii qabatteetudha kan ishiin akkana gochaatoo jirtu. Isa kanaafiyyuu immoo wanti godhamu hin jiru. Iddoo sanatti wanta ta'e argitaniitoo jirtu. Waan isaan jedhaniin qofadha kan isaanii inni jedhu guutaniitu isatti haasawanii akkas jedhi akkana godhi jedhuuni inni immoo sanadha kan inni jechaatoo jiru. Akkasumas maatiin hin jiru. Eessa jirtaa kannaan jettan baay'ee keessan ni jirtu. Ani waan baay'ee shoora taphachaadha kan inni jiru. Kunis immoo kadhataadhaan malee wanta biraatiin kan ta'u miti. Kanaaf kallattii jirtan hunduma keessattiyyuu kadhata keessaniin akkasin nafaana taatan nan barbaada. Isa kaanis immoo yeroo isaatti wanti hundumtiyyuu inni sirrata. Afurri kunis hanga dhumaatti yookiin immoo baay'ee kan turu miti irraa ni ba'a. Ani waan baay'ee gochaa waan baay'ee hojjechaa nan jira. Obboloonni koos immoo kan isaanii meerre kan jettanii miidiyaa irratti bahuu habatanii malee keessaa waan baay'ee haasawa waan baay'ee dubbachaadha kan nuti jirru. Ani immoo miidiyaa irratti dhufeetoo jira. Isa kanaaf yoo Abiraam immoo miidiyaa irraa badellee Abiraam meerre jettanii baay'een keessan inni dhiphattu hin cannaqamtu wanta ta'eef isa kanaaf haala jiru hundumayyuu sinitti himuu qabna. Sin barsiisuudha kan qabnu. Abiraam nama taphatudha. Abiraam nama amanaa namatti yaadu miti. Daba yaaduu hin beeku. Inni qajeelaadha. Yoo adda qajeelaa ta'e maaliif kun hundumtu namni qajeelaan yookiin biyya lafaa irratti makaraa yookiin immoo rakkoon itti baay'ata yookiin immoo umurii gabaabbata. Obboleessa koo kanarratti ani kanan argaatoo jira. Inni wanta keessa jiru kana keessa hunduma keessaayyuu hin ba'a. Ruuttaan garuu maal akka isheen ta'aa jirtuu fi maal akka isheen gochaa jirtu anaaf hin galu. Anarra iddoo qabduu gadi buuteetoo jirti. Kanaafiyyuu maal rakkoo qaba mana isaatti deebi'ee gaa'ela isaatti deebi'e kan jettan ni jirtu. Miti gaa'elatti akkatti miti kan deebi'u. Nagaa ta'eetidha. Dhiirri bahee galuu yoo baateera ta'e hojjetee yoo deebi'uu baateera ta'e konkolaataa hanga ofiisaatii oofuu hin dandeenyetti wanti hundumtiyyuu namni godhee fi akkamitti ta'uu danda'a kuni kan ishiin jechaatoo jirtu jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namoonni kan keessanii argitanii kan beektanis jiraachuu dandeessu. Argitanii kan hin beeknes ni jirtu. Anama fakkeenyaadhaaf akka amantii kiyyaatti jechuudha. Akka amantii beenxeetti jechuudha. Wallaa keessaa gaafa seexanni iyyitu dhugaa dubbachuudhaaf seexana sanan na gaddisiisa osoo hin taane gaafa wanta nama sanarratti hojjechaa turte wanta nama sana gochaa turte seexanni haasoftu ana qormaanni namni sun dabarse na boochisa dhugaa dubbachuu wallaa keessatti. Namoonni baay'een gaafa seexanni iyyitu in kolfuun waan baay'ee ta'u jechuudha. Garuu anan nan kolfisiisu miidhama abbicha ishiin irratti hojjattee sanatu na gaddisiisa jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Isa kanadha haaraa ta'umsisaa kun boruun akkatti nafu waan baay'ee arguu danda'a. Gara seeratti illee deemaa kan jettanii akkamittiin gara seeratti deemna. Gaafa seerri dhufee gaafa haasawanii maa inni jedhanii gaafa isa gaafatanii ishiin haadha manaa kootidha. Haadha mucaa kootiitidha. Ani ishiin barbaada yoo jedheen ta'eera ta'e nu itti deebi'a keessi nutu kassasama. Inni kun immoo kan ta'uu qabu Abiraam yoo dura fayyedha. Abiraam yoo nagaatti deebi'edha. Abiraam hin fayya. Isaaf deeggaruudhaaf kallattiilee garaagaraadhaan of kenneetoo jira. Isa kanaafiyyuu
Oma rakkoon tokkollee hin jiraatudha kan jechaatoo hojjiramu jechuudha. Ifa dhabasawwee isheen sin faradu aniin dubbadhu wedhe malee jette malee saa jechuudha. Yoo dhuma eenyudha reediinni si jamma rakkoo san lamaanidha. Tokkoffaa isumanni Hermeellaa faana ta'eef Ruutaa fi bakka isaanuma gidduudha jechuudha. Hermeellaan immoo maallaa godhe jetteet osuma ta'e osuma yuuratti hojjetteetti ta'e jechuudha. Afuuraa ittoo hojjetteetti yoo ta'eera ta'e akka Ruutaa bira dhaqu maal hojii gooti. Mee akkamatti namni akkamitti akka yaadu mee na dhibaa. Eeshimmaa jennu Ruutaa fa'i bira dhaqee akkamitti irraa ta'uu danda'a. Namni jechuudha yoo immoo itti godhamee itti taphattamee irraa baheera yoo ta'e saatuma sana yoo ta'eera ta'e gaafa wanti hojjetame tokko wanti namarratti taasifame tokko namarraa bahu hin fayya namni bifa isaa deebi'a nagaa isaa deebi'a malee akkamittidha jechuun horii ta'a namni akkamittiin horii ta'an Abiraammee kottoodhaan nama dhufu deeme yoo jedhan nama deemu ta'e siiraas dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha akkamitti yaadama. Mee ani beeku gaafa obbaree Ifaanis gaafa obbare Abiraamiinis gaafa obbare Ruutaanis daba ta'uusaa ammina ta'uusaa gaafa obbarte amma miceebboofti isa miidiyaa irraa miti jechuudha. Innumti lafarraa yookiin naannootti dhaga'amuyyuu nama saalfachiisa dhugaa dubbachuuf. Nama yeellessa nama qaanessa. Inni biraas Biiniini yoo dhuguma Ruutaan kan hojjattee Efreem kan hojjetan yeroo ta'e isaan dhuguma kosootadha. Kosii jechuun hin danda'ama. Hangan sin jaalladhuun gadi sin buusa. Dhuguma Abiraam irratti kan raawwattaniitu taananii. Abiraam nagaa isaa miti. Yeroo darbani kan hin daaniidhaanii nagaadha jedhee fi oma wanti dhufu waan hin jirreef jedheeni. Ruutaattis siqee Ifaattis siqee icciitii jiru baruudhaaf yaalii godheetoo jira. Garuu immoo oma tokkoyyuu waan natti himan hin qabanii. Ruutaan oma tokkoyyuu na dhossitu. Oma tokkoyyuu waan na dhossitu hin qabdu turte kan inni jedhee namni inuma si shakkaa sababni isaayyuu yeroo darbee viidiyoo hojjettee turteeti. Abiraam akkamittiin akkatti raataa jettee gaafuma duraayyuu viidiyoo hojjettee turte isa ilaalaniiru viidiyoo waliin hordoftu waan ta'eef jechuudha. Isa biraanis immoo namni muluuni abiliin sun irraa ba'u jechaatoo jirtanii. Abilii sana irraa baasuudhaaf yaalii godheen ture. Isayyuu immoo eeyyamamaa miti Abiraamii akka irraa ba'uudhaafi. Ani immoo buziyyeettiyyuu baay'ee naaree. Kun hundumtiyyuu kan ta'uu qabu qalbii fi yaadaani malee saahii haala kanadhaan miti. Ishiin akkasumaaf Ruutaatti iyyiti. Ruutaattis faraduun Ifaattis faraduun in ulfaata. Eenyuttiyyuu faradamu sijjamar. Akkamittiin yoo jettee ta'e immoo jechuudha. Ruutaan hin simattu turte iddoo biraatti akkattiin Abiraam irraa ta'ee gara ishee dhufe. Ifadha kun. Hin simattu abadan hin simattu. Madaa kaleessaa baattee noor baga nagaan dhufteen jettuun. Maaliif jennaan akka sitti hin qabamneef jetteeti. Tokko immoo jala deemnee tooftaadhaan amalaan qalbiidhaan hin qorannaa sa'ettee viidiyoo hojjattee maallaa qoratta. Ofitti sinsisaan Ruutaa fa'i biraan dhaqaa itti tamiti balbala isa jalaan banan. Maaliif jennaan akka marrajaa ta'uufidhaaf viidiyoo hojjatteetoo jirta jechuudha. Seeras maalaa isaa jirannoo dhugaa dubbachuuf namni gaafa waan tokko hojjetu suuta jedheet viidiyoodhaan haala yookiin immoo viidiyoo waraabbatee keeyyatee osoo hin gallakkisiin hojii hojjete malee viidiyoo jalqaba hojjetanii waan godhan sana odeessanii miidiyaa irra oolchanii dhaqanii hojjechuu jechuun qophaa'ee dhufaan jira. Ila miliqii jechuudha malee wanta biraa miti jechuudha. Amma salphaadha. Abiraahaamiin hidhaa kana keessaa baasuudhaaf rakkoo kana keessaa baasuudhaaf salphaadha. Maal gootanitti fakkaatee gittim gootanii gaardii lama qaxarattanii seentol. Gaardii lama fudhattanii seentaniitu meerra jedhanii gaardonni sun qabanii haa baasan. Sana booddee gara kadhataas gara tsabalaas haa ta'u iddoo ta'e geessaatii jechuudha irraa wacu. Gaafa irraa baastan immoo jechuudha.
calleedhe akka irraa boongodhiina eessatti hojjatte eenyutu hojjechiisedhaati lafa labsiisaati viidiyoo nu waraabaati akkana nuu fida sababni isaa maal yoo jettan namoonni baay'een bu'aa jiru namoonni baay'een wal baaraa jiru namoonni baay'een dirira baay'ee hojjechaa jiru ijoolleen keenya illee jechuudha giruubii mataa isaanii hidhatanii tiktookii irratti jechuudha waa'ee Abiraam waa'ee Ruutaa kana xiqqi godhanii haasa'aa jiru dhugaa dubbachuuf afaan keenyaan jechuudha annan kolfantoonni ganama jechuudha isa kanaaf iyyuu yaaddoon keenya yaaddoo keessan haa ta'u nuu fida asitti nuu fida rurruuxxanii akkaf hin godhiina nu cannaxxaniitu irriba malee ijoolleen bulan jiru kan qoricha dhugdee jirtedha jaalala Abiraam irraatiin kan ka'e kabaja irraatiin kan ka'e እንደ ሰከናው እንደማይሩሩጡ ታናን እንደ ምድነው ነገሩ እና ቢሊኒስ ዳለቴ ረባዬ ተከቹ ዳነ ማን ባየን ቢልብሉ ከለቲሌ ገራገራ አንጀዴ ነጋዳን ጀነዴ ነጋዳ ማረኮን እንጅሩ ጀናይ ሰከና ዳይ ካያ ወርዶፍቶ ተሜ ነጋን ሲኒፋ ባየት ባየ ሳይዋሱ ምንንተው ሰግለ ስልት ዴራታ